Umurii dargaggummaan ishee ofiif jiraattu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbattu. Fedhii kiyyaa. Ani sinjaaladha. Sinjaaladha jennaani sin sodaadha wayii sitti hin fakkaatiin. Sitti. Anaan naqabattee maaf anaan namiita. Durumaanuu biyya irraa uumame wayarra biyyee tahee durumaanuu biyya irraa uumame wayarra biyyee tahee biyyeen haadha tiyyaa. Akkami jaalmarrootu akkami maarree goota jechuu dandeessan. Jaalmarroon anaa fi miti siif rabbi malee. Umurii dargaggummaan ishee ofiif jiraattu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbattu. Ofii kootii waaqadheenii siif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa. Ashama harka fuuna hawwamtoota hordoftoota keenya nageenya rabbi isin biraa haa ga'u isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenya keenya hawwanna irraa burqee isin biraa haa ga'u. Arragaa akkuma ta'u duree irratti agartanitti waan qabadhee dhufe agartanii jirtu. Dhugaan kan hajuu irratti waan waliin laalu ta'a. Obbolee kiyya obbolee mana Oromoo hundi keessanuu yeroo nama gorsan lolaan osoo hin ta'in kabajaan osoo nama gorsanii bareeda ture. Mee kanarratti waan ati ilaallu tokko maal eegatanii inni gaafatan akkuma dureetti eegatan ilmi namaa namaaf rabbi miti. Rabbi rabbi. Akka wanti jeetti hunda jajjabe jeetti jaalmarroon isiniif rabbi malee anaaf rabbii miti jee. Jaalmarroon isiniif rabbi malee anaaf rabbii miti. Laa jaalmarroon nuuf rabbii miti. Jaalmarroon ilma namaati waan ta'eef nuuf rabbii miti. Tasa yoo biyyaalaa yookaan bakka biraa jiraattee jaalmarroon Itoophiyaa jira isinirratti rabbi malee narratti rabbii miti. Yaanni kun yoo si fudhatama qabaate fudhatama qabu fudhadhis. Maaliif sababni ati akka ilma Oromoo tokkotti yoo yaadde ilmi namaa ilma namaati malee namaaf rabbi miti. Tasuma kanaan isin jaa mee bakka inni ciisan hojii ilaalla Hamza Shajaabir ilmi namaa akkamitti namaaf rabbi ta'a yaada hajuu irratti mee haa dhaggeeffannu. Ilmi namaa tasumaa'u namaaf rabbi miti. Isin rabbi malee anaaf rabbii miti jettu inni. Naati. Mee dhaggeeffadhaa naati. Sagalee isaatiin inni haasawe. Kanaan manni murtii gurraacha mormatti nuti irraa dubbadhu. Jaalmarroon osoo deemu har'a gahee. Namni hundi dogongora waan ta'eef. Namni hundi dogongora waan ta'eef dogongora isaa himi malee isin bira dabartee warra isiniif rabbi wanti jaamaan jiru. Si galee nuufis rabbii miti siifis rabbii miti. Namni nama ilma namaati. Hoggaan akkana jiru namootaan gari. Akkamitti jaalmarrootu akkamitti maarree goota jechuu dandeessa. Namootaan gari. Namni hunduu egaa waan asirratti himnu miti kun. Jaalmarroon anaa fi miti siif rabbi malee. Jaalmarroon anaa fi miti siif rabbi malee. Jaalmarroon waan yookaan kan nama falmatu yookaan nama falmaa gaggeessu waan ta'eef ilma namaatiif rabbi laa rabbii miti. Jaalmarroon ilma namaati waan ta'eef dogongortee jirtaa sirreeffadhu sin jenna.
wanti komii sirrii qabnu wanti jiru hin jiru kana sirreeffachuun barbaachisaadha. Maaliif aaraan waa hunda haasa'urra tasgabbootee ilmi namaa namaaf rabbiin ta'u ilmi namaa namaaf namuma malee ilmi namaa namaaf rabbii miti. Mee dhugaan kan yerootti egaa akkuma agartanitti erga waraabessi qote sareen dutti osoo naan jennetti egaa goonni numa du'a. Maaliif goonni goota eegate hundi goota ni du'a. Goota taatee eega manaa baate falmachuudhaaf du'uun kee afaan qabu. Ilmi namaa hundinuu ni du'a. Egaa wanti isin beekuu qabdan kanarratti akkuma dura irratti agartanitti erga falmaaf ba'e ilmi namaa kan du'u hin jiru. Jaalmaroo ajjeesuu danda'a yookaan ilmi namaa tokko ajjeesuu danda'a. Kanarratti isaa qabu hin dhawu yookaan bakka takkatti isaa rukutu yoo agartan jaalmaroodha yookaan jaalmaroo ajjeesu jenneef murteessuu dandeenya. Nama tokko kan duraan bakka faasaa turte tokko akkasuma lafaa kaatee arrasuun xiqqoos itti ulfaate jetti naman. Maaliif ilmi namaa osoo arrasuu hin ta'in osoo dandeesse kabajaan gaafattee eenyu ajjeesetti yoo dandeesse bakka gaafachuun dirqama feeti. Akkama lafaa kaatee arrasuun jaalmaroon anaaf rabbii miti wanti Hamza Sen Jabir nuufis rabbii miti akkuma beektanitti. Haya yaadni kun yaada maaliiti? Kajuuratti egaa akkuma agartan shayini keenya ustaas keenya illeen maaliif ajala waan ta'eef akhiramee jira. Kana jecha waa hunda haasa'urra osoo tasgabbaa'anii eenyu ajjeese eenyu bakka kamitti du'ee beeka innis bakka du'ee sun himee jira. Maaliif isa dhaggeeffannaa isa caqasnaa isa galaana waan ta'eef nu himee jiras. Egaa waa hunda haasa'ee isa isiniif rabbii maal jechuudha nama gargariif rabbii laa rabbii miti nuufi. Kanaafuu maaliif irratti deebiin dorsa fakkaata bira dabaree jira. Amma wanti hin beekuu qabdan dhugaan kame kajuurratti ilmi keenya ilmi namaa hundinuu amma akkuma agartan Jawaar Mohammad jecha tokko irratti namni itti aara. Maaliif waan inni dura yeroo hedduu inni waan nagaa yookaan waan Oromoof ta'a haasaa ture immoo waan hidhaa tureef bilchaates ba'ee amma yaada bakka bilchaataa nu dabarsaa jira. Amma ilmi namaa akka duraa sanitti maaliif nuuf lollee jecha jirurratti komii kannachaa turan. Egaa komii kannachaa turan. Amma nama tokko fuudhaa ture tokko sababa tokkoon gabbuusuun hin ta'u. Maaliif haala jireenyaa kanaatu akka nama godha malee nama tokko ulfisee ture tokko gad deebisuun ulfaataadha. Akka yaada kiyyaatti. Egaa akkuma dubbata agartanitti ilmaan Oromoo yeroo hanga kanarraa xiqqoo haasa'uun barbaade. Hacaaluu eenyu ajjeese kajuuf Hacaaluu anaa hin beekaa nama ajjeeses. Akka gaafa inni du'u deemus odoo inni du'iin isa dura dhagahee kajuu irratti ni beektan. Isin hundinuu warreen OMN irratti haasaa isaa dhageessan. Yeroo hedduu inni gisee haasa'isu irratti eenyuuf maali gisee Abiy Ahmad Oromoodhaa kajuu irratti sartifikeeta kam nu dura qabeeti Oromoo ta'a jee achirra lolee ture. Akkuma agartanitti isin illee eenyu ajjeesettanii tilmaamuu ni dandeessan. Akkuma Jaalmaroon tilmaametti eenyu ajjeesettanii tilmaamuu dandeessan. Jaalmaroon nama ajjeese ni beeka jee isa dura himuu danda'a. Maaliif achirratti onnatee akkasii lolee tilmaamuu moototti sitti ulfaatu jeeti yaada. Ilmaan Oromoo yeroo hedduu maaliif akka ammaa Hacaaluutti dubbadde irratti Hacaaluun du'e dabre goota bara yaadan akkuma agartanitti bara yaadan. Hacaaluu isa ajjeesettanii waan amma inni istaasa keenya akhirameef isa ajjeesettanii irratti dabarsuu osoo hin ta'in isa ajjeesu yoo agartan qofa viidiyoon as baastanii yoo agarsiistan ni amanna. Ni amana akka yaada jettan. Amma fakkeenyaaf Hacaaluun isaa du'us isaa reefka deemus agarree nama isaa wareegame agarree. Maaliif kun miidiyaa irratti gisee inni haasa'u onnatee akkasitti lolee yeroo wanti dhaaf lolu agarree. Maaliif namni kun isa ajjeesu agarree jira. Tilmaamuus dandeenya. Dhageenyas jira. Akka nama dhalaatiin wareegame dhageenyas jira. Ilmaan Oromoo kanarratti wanti ani jechuu barbaadu. Yoo nama tokko haa ta'e nama tokkicha sana inni isa waa godheef bakka hundaa'uu isaa waa godhe murteessuu osoo hin ta'in yaada waa tokko fudhannee fuulduratti oduu deemnee bareedaa turan fakkaata. Haya ustaaza keenya rahmana rabbii irratti haa jiraatu jannata furtuuta rabbii haa kennuuf akhiramee jira. Amma kanaa jecha bakka goota du'e hundaa'uu isaa ajjeesnee irratti deebisuu hin dandeenyu. Maaliif Jaalmaroonis goota
akka yaada keetti qorra kana deemee akka ustaadni keenya deemetti deemee aakhirame. Akka wanti goonni keenya ustaadni keenya deemee aakhirametti innis deemu jira. Aakhirama ustaadha namni duune waan hin jirreef isa ajjeesnee odoo falmuu hin taane. Ilmaan Oromoo yaada tokko fudhannee yaada bareedaa tokkoon asumaan bareedaa isin jaa. Haya karaa jaalmoo itti adeemnu. Jaalmoo itti haasa'ee ture akka mata duriitti agartanitti haasa'ee jira inni. Itti haasa'ee jira. Maaliif isa qofa odoo hin ta'in jaalmoon ajajaa tokko waan ta'eef yaadni isaa dabree namatti himamu odoo hin ta'in inni ajajaa isaaniitti waan ta'eef deddeebisee gorsuun dirqama isaati. Kanaafuu wanti nan jechuu barbaadu. Amma wanti yoo fudhatan fakkeenyaaf Abiyyi yoo fudhatan Abiyyi labsa guddaa labsee Oromoo biyya guutuu labsee himaaf. Kanaafuu wanti nan isin jechuu barbaadu ilmaan Oromoo yaada kanarratti osoo fayyadamanii irra bareedaa ture. Goonni du'es jannata rabbi haa kennu. Amma fayyina nan jechuu barbaadu ilmaan Oromoo akkamitti odoo hin ta'in yeroo dubbatan jaalmarroon jaalala odoo hin ta'in ammaan wanti nan dubbachuu barbaadu haqa san dhugaan kame kajuuratti dhugaa san nuus baasanii isaa viidiyoon isaa ajjeesuu yoo dubarsiisan amannee maaliif ajjeesanii tarkaanfii irra fudhachuudhaaf maaliif achuma keessaa ijoolleen jirtu waan ta'eef tarkaanfii irra fudhachuun dirqama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaatti. Kanaan jechuu barbaada. Horii nu dheeraadha.